ወደዚህ ስትመጣ እኔና እሷ ሰላም ነን እንደውም ትንሽዬዋን ልጃችን ማኬባን እኔ ቤት እየጠበቅኳት ነበር ይዤ ነው ያልከኝ አዎ በቆይታችን ደግሞ ምናልባት ተመልካቾችም አይተውታል 4 አመት አካባቢ እንግዲህ ከዛ ከጦርነቱ ጀምሮ ከኔጋ የለም በጦርነት ምክንያት በፖለቲካ ከኔጋ ተነጋግረን በነበረ ሰዓት ወጣ በኋላ የለም ብላ ተናገረች አንድ ወደ አንተ እንዳልቀርብ ያደረገኝ የሷ ውሸት አሳፍረኝ ነው መጣም ወደ ሚዲያ እንዳትቀርብ ብላ ስትወተውተኝ የነበረች አንዱ ይሄ ነው እንዴት በህዝብ ፊት ታዋርደኛለህ እሱ ብቻ እኮ አይደለም እኔ በአባቴም በእናቴ ትግሬ ነኝ መቀሌ ነው የምኖረው ከከተማው ታቃቸዋለች ቤተሰቦቼ በሙሉ ጠንቅቃ ታቃቸዋለች በእናቱ ትግሬ ነው በአባቱ አማራ ነው ጎንደር ነው ግን ያደገው መቀሌ ነው አለች ለምንድን ነው ለፖለቲካ ፍጀታ እንደዚህ የሚወጣ ሙሉ ትግሬ ነኝ ብባል ምን እንትን እኔ ኢትዮጵያዊ አይደለም እንዴ ትግሬ ሆኜ መርጬ እኮ አይደለም የተወለድኩ መርጠ ተወልደሃል ዓለም ሰገድ አልተወለድኩ መርጠም ይወለድ የለም ይሄ የፖለቲከኞች ቁማር ነው ዜግነት ወደህም ታመጣው ነገር አይደለም እኔ ትግሬ ሆኜ ልወለድ ወይ ኦሮሞ ሆኜ ልወለድ ወይ አማራ ሆኜ ልወለድ ብዬ አልመረጥኩም ያን ከየት አመጣችሁ የተሳሳተ ነው አሁን እዚህ ላይ መታረም ካለበት የሚታረም አበቂ ከኔጋ እየኖረች ለኢትዮጵያ ሕዝብ ዋሽታለች ዓለምንነት የሰጠኛለች የፖለቲካ መጫወቻ አርገኛለች አረ ምን ጉድ ነው ያ ረቢ ጉራኮቲሞ ወንት ኩን ዱጋዱማ ያ ረቢ ኡመን ኢትዮጵያ ማልታ እነምኒ ጆለ ማለቃ አብራ ከነ ከሰ ጅሬኝ ወደደ ጀናኒ በቃ ሶባን ዋንምት ከሚዩ ጀቹዳ ሶምኒ ዱጋ በለሰኒ ሶቡማ እንደለጉ ቀቤራ ኢልሚናማ አኔ ከነ ዱጋ ደጀዴ ሱፍራዱ ሲ ገሩሜ ዱጋ ረቢ ነምኒ ቪዲዮ ሰና ደገፈተኒ ቪዲዮ ሰዓቲ ለማ ኦሊዳ ካላክፈሜ ኩኒ soba amma kana ga'u baattee akkasitti bu'aa turte haati daa'ima kana ashama harka fuudhe obboleewwan koo nagaa rabbi isiniif haa ta'u akkam turtan akkam sa'a kana geessan obboleettiin keessan nagaa guuturraafaa qaba nageenya nama bukkee ture simbirallee ajiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kana faaraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan maatii kootti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha egaa obboleewwan koo ani viidiyoo kana tiktok irratti sa'aatii kanatti kanan arge sa'aatii lama dursee viidiyoo kana waraabuudhaan duratti sa'aatii lama dursanii kan TikTok irra galee arge jechuudha. Kuni dhugaas jedhamee wanta nama namne maaliif jennaani ani namichituyyuu ammam nama hammam obsa qabu ta'eeti dhugaa rabbi yooma dubbatu mootu nama taragaaggaa wayii ta'uu irratti haasa'uma isaati irratti iyyuu nama taragaaggaa hin beeksa haasa'umni isaa jechuudha. Egaa baay'ee tokko ulfaata. baay'ee tokko lapheelee nama cabsa akkuma inni jedhetti jechuudha maaliif ajandaa na godhattee akkasumas uummata bal'aa afaan na buuste osoon ishee wajjin jiraataa jiru na wajjin hin jiru jettee waggaa 4 erganiif inni gargar baana jettee takkas jechaa turte malee wanti hundumtuu soba jechaa jira waan inni haasa'u sanarraa dhugaa rabbi qad jedhetuman taa'ee dhageeffadhe baay'ee tokko na ajaa'ibsiifadhe nama obsa qabu ta'uu isaatan hubadhe achi keessatti jechuudha asiinis maaf cal jettee waggosheen kana akkasiin jettu maaf asii jira zim jettee onni jedhuunitti qas jedhee taragaaggee waggaanni asirraddee dubbatutti ani hin beeku keessa isaa guutee humna olitti ta'ee naan ba'e namni kun hin jedhaani yaa rabbi ani walumaa galatti ani walumaa gala nama Itoophiyaawii ta'ee hin beeku keessattuu ijoolluma gola harabaa yookaan gola madaamii keessa jirtee ganaa tattaafataa jirtu kana hoo taate dhalatti namoota miidiyaa gurguddaa maallaqa baran kana eenyumtuyyuu dhugaa dubbata jedhee hin amanu maaliif jennaani ilmi namaa sobatti gadi taa'ee jira dhugaa irraa fagaatee sobatti gadi taa'ee jira nanyaadhaa dachee irraa kanarraa malee kan boruu dagatee jira maaliif jennaan jireenya mana isaa gargaaraa tasuma dagatee jira jechuudha ilmi namaa maaf soba amma kana ammoo amma namni hoo maal jedha maaliif jennaani namni isheedhaaf sababa daa'ima sanaatiif niitii kana wajjin hin dhaabbatiin nam tokkoon hin jiru jechuudha Itoophiyaa ta'ee osoo gosaan akkasuma amantaa kutaa gandaa waliin qoodini namni daa'ima saniif jedhee niitii kana bukkee hin dhaabbatiin hin jiru har'a deemee kunoo inni dhugaa miidiyaa irra gaafa ba'u
wanti miidiyaadhaan wal qabate mootu oolee bula malee sobas ta'e dhugaa macarrashaan isaa inuma hubatama. Har'a kunoo inni obsee dadhabee jennaan gara miidiyaa baasee ishuma wajjinan jiraataa ture hin sobdii jedhe jala sarareetoo jechuudha. Walumaan jiraataa turre hin sobdii. Akkasumas immootu wantoonni isheen sobde baay'eedha jedheeti kan inni irraa dubbatu jechuudha. Garuu ani akkana jedhe sanatti maaliif jennaan namni iddootti dhalatu iddoo dhaloota isaa maraxee miti kan dhalatu jalqaba jechuudha. Kuni eenyumtuu jaalatee filatee miti bakka isa barbaachisu tokkotti akkasumas immoo Amaaraa ta'ee akkasumas Oromoo ta'ee barbaadee miti kan dhalatu jechuudha bakka itti dhalate sanatti. Kanaaf akkuma inni jedhe sana maaliif akkasitti maqaa na balleessiti maaf afaan namaa na buusti isumaanummoo obsee jira jedha. Yaa Rabbi kana Waaqayyo beeka. Dhugaa Rabbi ani walumaa galatti nama maaliif gara miidiyaatti ba'eetu akkatti waatu eenyumtuu akka hin amanamne wanti hundumtuuyyuu akka soba ta'e namni kamiyyuu jechuudha. Osoo namooti gaggabee lubbuun keessaa ba'uudha jiru as fidanii namni dhugaa jedheen fudhatu kana booda. Maaliif jennaani namni kun du'uu fi gaggabee sakandii kanatti saafii nama kana gargaara odoo jedhanii namni kana booda nama amanu. Maaliif jennaan ani eegumaniitii kanaatiifuu namni nama amanan jedhu kana booda. Maaliif namni ishee bukkeen dhaabbatiin hin jiru, namni ishee waliin hin boo'in hin jiru, namni ishee waliin hin gaddin hin jiru sababa ta'eef jechuudha. Egaa obboleewwan kun walumaa galatti Waaqayyo karaa isaarra nu haa qabu, karaa seexanaa nu fuulduraa dhuskee jechuudha. Maaliif ofiishiiti gam tokkoon dhugaa awwaalaa dhugaa barbaaduun immoo baay'ee ulfaata. Maaliif jennaani osoo wajjin jiraattu abbaa manaa ishee kaaddee wajjin hin jiru jettee dhugaa kana dhoksitee kan biraa immoo haqa daa'ima kun barbaadaa jechaa deemuun maaliif jennaan faallaa jalaadha. Walumaa galatti Waaqayyoollee haqa daa'ima sanaa hin gatini garuuti wanti kun baay'ee ulfaata. Maaliif wanti kun ammoo waa baay'ee jalaa fashaleessa waa baay'ee irratti gufuu isheetti ta'uu danda'a. Boru namarratti baay'ee qallaluu namarratti ulfaachuu jira. Maaliif wanti miidiyaarra bahee fi karaan tokko bahee fi wanti miidiyaarra bahee tokko hin deebi'u jechuudha. Maaliif boru kana caalaa salphachuuf jirti. Maaliif namni kana booda maaf sobdee maaf akkas gootee jira. Maaliif kunoonnis bahee dubbateera. Kanaaf baay'ee tokko ulfaata. Sobaan biyyi ulame walumaa galatti dhugaa gariin rakkadhe jedhee osoo rakkatiin maallaqa sabsabee nyaataa ittiin qabama. Mucaan kana dura daa'ima isaa wajjin haadha manaa isaa kootiin irratti gatee deemee jedhee akkasitti eenyu miidiyaan sun baala daraamu malaktanyaa inni jedhamu suni jechuudha. Inni sanarratti dhiyaatee ture sunis sobaani jechuudha wanti inni akkas godhe sun jechuudha. Osuma haadha manaa isaa wajjin jiraataa jiru osuma daa'ima isaa wajjin jiraataa jirtu haadha manaa isaa irratti gattee deemte jedhee akkasitti miidiyaa bal'aarra bahee akkasittiin birrii san hunda sababatee ittiin immoo har'a dhugaan isaa ba'ee jechuudha. Gaamma ta'e tokko jireenya namni jammar sobaa fi sobaan dafqa namaa yookaas immoo maallaqa namaa walitti qabee ittiin illee hin dabarfatu hin darbuu fi already haa ta'u malee namni hin baratu tokkorraa tokko walumaa galatti namni keenya karaa rabbii dagateera karaa seexanaarra goree jira. Waaqayyo bichaan karaa isaatirra isaan haa qabu. Egaa ani kan mucaan namicha kanaa dhugaa rabbii baay'ee tokko garaa nama deessa akka inni taragaagga'ee dubbataa jiru hin beekani. Waaqayyo beeka. Amanuudhaafis waan baay'ee namatti ulfaatudha. Walumaa galatti sobaan miidiyaa kanaa baay'ee faallisaa jira uummanni Itoophiyaa jechuudha. Waa'ee ayyuutii fi saayidii irratti mootuu jechuudha. Ani kasaanii kun immoo diraamas tigoree diraamas hin jedhamne waa lama dhabii jechuudha. Kaleessa immoo dirra dawaa moo maal jedhanii achi deemtee karaa achiin eessa deemuuf Yaman hin deemuuf jechaa turani. Walumaa galatti haadhi manaa isaati Sumayyaanis akkuma isaan walii galanii hojjetaa jiranii fuuluma irratti iyyuu akkama toluma dubbifamu garuu sila jalqabnee dhugaadha akkasii karaan asiin jennee warraa gorree waan goonuu hin qabnu jedhaniituma ittumaan ittimaa jiran malee walumaa galatti soba akka ta'e isaanumarraa fuula isaaniitirraa dubbifamaa jira jechuudha. Walumaa galatti osoo karaa akkasii kanarra maaliif wanti hundumti isaa booda deebi'ee maqaa nama balleessa maqaa nama faallensuu isaan oollee kanaaf kinoo kan kana caalullee hin jira. Maaliif jennaan har'a mucayyoon kun haati daa'ima kana waan amma kana ga'u abbaa manaa ishee akkuma inni jedhu kaate dhugaa taataanan kana kaaddee kaatee sababa mana argatteef ati tigiree isaan mana fuutee isaaf kennuudhaaf isatti rakkabuuf naan jedhanii akkas naan jedhanii dhugaa wantoonni inni haasa'u sun hundisaa jechuudha.
ani akka inni itti taragaaggaa'ee qasxee dubbatu irratti akka fuula isaatirraa ilaalutti an dhugaa natti fakkaata. Maaliif jennaan ka isheenis kun ogisee sana akkasumatti boosseeti nama boosistee namni hundumtuu akkasitti garaa na'ee fi kanaaf ammuma akkuma nama jalqaba isinii kaasee kana booda namumti dhufee gaggabee odoo gadi kufee harka na qabaa jedhee namni dhugaa jedhee hin amanu. Kanaaf ani waa lama dhabii isa kanallee amanu ishee sanallee amanu jechuudha. Kanaaf maaliif namni kana booda waliin amanu ilmi namaa akka walirraa baqatu jechuudha. Kana keessa mootarii kan dhugaadhaan yookaan dhugaadhaan rakkatee rakkoo guddaa keessa jiru gaaf sana namni akkasii akka lafarraan kaafamneedha wanti kun kan taasisu jechuudha. Akka kanatti babal'ataa deema taananii boru maaliif akka namtichi mammaaksa tokko faadariin yeroo hunda nama nuuf dubbata maalidha mucaa horii eegu tokkotu guyyaa sobeet bineensi na nyaata jedhee iyyaa akkasuma horii na jalaa nyaata jedhee iyyaa guyyaa sadii gaafa namni umirbatee yookaas immoo namni mootu mucaa sana fiigee achi ga'ee hoobtuu hin jiru ammas akkasuma ta'a guyyaa lamaffaa akkasumatti itti deebi'a. Guyyaa sadaffaa sila inni sobaa durumayyuu nutti qoosa jedhanii gaafa isaan jala callisan kanuma dhugaa bineensi sun dhufee isallee horiillee nyaatee jedha. Kanaaf amma mootu namni hundumtuu sobaa jedha balu kana booda nama hin amanu achi ka'ee immoo kana keessa kan dhugaadhaan rakkate keessa miidhamuunsaa waan hin oolle sababbisaas ilmi namaa hundumtuu akka kanatti sobaan karaa faallessee sobaan waan nan nyaadhaa nan jiraadhaa qofa filatee fi maal ta'a warri dhugaan rakkate immoo warri dhugaadhaan gargaarsa barbaadu immoo akka isaan hin gargaaramne gochaa jiranii jechuudha walumaa galatti. Kanaaf kuni walitti gufuu ta'uu wal dura dhaabbatanii toonii wal kuffisuudha malee hin beeku. Maaliif jennaani abbaa daa'ima isheeti odoo akka fe'es ta'e yoo jechuudha. Maaliif waan barbaadee ta'u jaalala qabaatanii jennaan maaliif kan dursu jaalala maaliif ati kutaa akkasii ati ganda akkasii ati dhalataa akkasii jedhaniiti miti. Jaalalli eenyumarraa jechuudha kallattii kamiiniyyuu karaan itti nama walitti nama fidu hin beekanii. Dhugumatti akkas goote taananii jechuudha maaliif kaamman arguufuu jirra wanti kuni borutti wanti hundumti isaa dhugaa ba'uuf jira inni ba'ee himateera. Kanaaf dhugumatti akkas goote taanan isheen jechuudha. Kana booda namni naman amanu maaliif akka sanatti mimmaan gadarcaastee bo'aa turte haboochu sababa ishee daa'ima isheetiif kan daa'imni ishee jalaa baddalamteef garaan haboochisu garuu soba kana maaf itti dabalte sobni isheen sobde baay'eedha jedha. Yoonan kana gabaase mootu waa baay'eetu bada jedheeti kan inni irraa dubbatu akka kanatti dhugaa rabbii taragaaggeet irraa dubbata. Walumaa galatti baay'ee ulfaatadha waan amanuudhaafis irraa dubbachuudhaafis baay'ee ulfaatudha waan ta'eef jechuudha. Egaa waaqayyo waanuma hundumaafuyyuu nama kamiyyuu nama karaa rabbii irra goruun waa taasisu ilmi namaa karaa seexanaa malee karaa rabbii dagatee jira. Kanaaf hin nyaannanii waanuma gabaabduudhaaf dachee gabaabduu tanaa kan waggaa 1000 irra hin jiraanne tanaaf waan ta'uu hin qabne osoo dalaguu baate ilmi namaa gaariidha. Maaliif jennaani karaa kamiiniyyuu jechuudha. Waaqayyo nama hin gatu karaa dhugaarra deemanii karaa kanaan sobaanoon deeme malee saffisaan gargaarsa argachuu dhiisuu hin danda'a. Akkasuma immoo rakkoo koo namni hubachuu dhiisuu danda'a. Soba itti dabale immoo namni naaf na'a jechuurra maaliif dhugaa jechuudha hammamta akka sobni hoo baay'atee dhugaa xiqqootu shannafata waan ta'eef dhugaa xiqqoo sana qabatanii toonii rabbi tokko abdatanii yoo jiraatan immoo eenyumtuu kufee nafu hin ka'a. Dhugaan rabbi nama sanaallee dhukatee nafu kan dhugaa nama baasu rabbiidha. Kanaaf osoo soba akkasiitti dabaluu baattee raattee hin jedha walumaa galatti daa'ima isheetiif dhugaa barbaadu baatee garuu osoo soba kan ammanni jedhu kana itti daddabaluu baattee akka abbaa manaa ishee wajjin jirtus walumaan mari'atanii walumaan dhufanii himatanii walumaan immootu haqa daa'ima isaanii barbaaddatanii ta'e kun hunduu irraan ga'u amma maqaa ishee karaa kanaan immoo gadi hin bahu. Egaa kan waan gooteef ishee beekaa walumaa galatti kun uummata bal'aadhaaf gaafiidha. Uummanni bal'aan illee baay'ee akka isaan aarsu isaan gaddisiisu beekamaadha kuni boruu namni akka isheetti boo'ee gaafaas dhufee eenyumtuu amanee tooni harka irra barrabuu fi gargaarsa hin taasisuuf jechuudha. Kuni maaliif namoota baay'eetti akka gufuu ta'uu kuni beekameetuma jechuudha. Egaa obboleewwan koo waaqayyo hunda keenyaafuu karaa rabbiirra nu haa qabu. Yaadawwan garaagaraa namni qabdan koomentii jalatti naa barreessaa. Hanga viidiyoo biraan walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha nagaan naaf turaadha.
Waaqayyo walumaa galatti nagaa nuuf haa kennu, biyya keenyatti nagaa nu haa buusu. Nullee nama karaa isaarra goru Rabbi nu haa taasisuun isiniin jedha. Egaa Waaqayyo hunda danda'a. Rabbi karaa isaarra nu haa qabu. Nagaan naaf tura. Turtii gaariin isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Iddoo nagaa tura. Like, share, comment gochuun dagatina.